Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Egaa ishee marraa qunxuranii na hambisanii anis egaa waaman jedha ergaa Waaqayyoo keessa koo kaa'ee mee dubbii Waaqayyoo har'aaf nuuf kenname irrattis immoo dhaabannee walii wajjiniin kan barannu wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 1 kaasee hamma 10tti jiru miilla keenyaan jaajjineetu dubbii Waaqayyoo kana dhageenya. Kaalendarii waldaa akkuma beektanii waldaan walii wajjin affiliated taanee hojjennu gara waldaa 500 ol qabu. Waldaan keenya ofii ishee of dandeesseeti jirti garuu paartinarii taanee walii wajjiniin kan hojjennu sanbataa fi luqqisii hin kaa'u. Luqqisiin kunis immoo akkaataa inni itti taa'ee amantoonni hundinuyyuu waggaa 2 keessatti macaafa qulqulluu kana dhagaanii akka fixaniifidha. Maaliif yeroo baay'ee namni iddoo masatti tolu duwwaa dubbifatee dhiisa. Garuu macaafni qulqulluun iddoo hundumaa keenya dubbisu barachuuf barsiisuun nurra jira gatii ta'ee fi amma danda'ame darbinee isa walii wajjin ilaalla. Yesuus itti fufee dhuguman isinitti hima. Namni gola hoolotaatti balbalaan ol galuu dhiisee karaa biraatiin lixu inni hattuudha, saamtuudhas. Namni balbalaan gola hoolotaatti ol galu garuu inni tiksee hoolota sanaati. Tiksee sanaa fi kella eegduun hin bana. Hoolonni sagalee isaa hin beeku. Inni hoolota isaa maqaa isaaniitiin isaan waamee gad isaan hin baasa. Hoolota isaa hundumaa erga gad yaasee fuula isaanii dura hin adeema. Hoolonni sagalee isaa waan beekanii fi isa duukaa hin bu'u. Sagalee warra ormaa waan hin beekneef nama orma hin baqatu malee isa duukaa hin bu'anii jedhe. Yesus dubbii haalaa kana isaanitti himee isaan garuu wanta inni isaanitti hime kun maal akka ta'e hin hubanne. Yesus ammas dhuguman isinitti hima. Ana balballi hoolotaa. Warri na dura dhufanii karaa biraatiin lixan hundinuu hattuudha, saamtuudhas. Hoolonni garuu isaaniif hin dhageenye. Balbalichi ana. Inni anaan ol galu hin fayya. Ol in gala, gadis hin ba'a. Dheedichas hin argata. Hattuun waan biraaf otuu hin ta'in hatuudhaaf, qaluudhaaf, balleessuudhaafis hin dhufti. Ani garuu hoolonni jireenya haa qabaataniif, raahafaas haa qabaataniif dhufeera. Ameen. Kun dubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ulfaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo kanatti tiksitoota sobduu yookiin barsiisota sobduu wajjiniin yeroo inni ofiisaa wal bukkee qabee dubbatu argina. Yesuus Kiristoos ana balballi hoolotaa karaa biraadhaan kan dhufu hundiniyyuu hattuu fi saamtuudha. Boqonnaa 9tti ol deebinee yoo ilaalle wantoota ta'antu jira. Wantoota ta'an sanarra dhaabbateetu gooftaan Yesuus Kiristoos haalaan yeroo inni barsiisu argina. Iddoo sanatti warri Fariisotaa yeroo isaan itti
mana qulqullummaa keessaa nama ari'an keessumaa nama Yesuus Kiristoos Masii akka ta'e dhugaa ba'u gooftummaasa Masiicha jedhee namni dhugaa ba'u mana qulqullummaa isaanii keessaa akka ari'amu warri Fariisotaa kun ofii isaanii akka tikseetti fudhataniiru. Akka tikseetti fudhataniiru. Tiksee ofiin jedhu garuu warra hoolota isaaniin hin gaggeessina, isaaniin hin barsiifna warra jedhan immoo isaaniin hin miidhu. Qooda isaan gaggeessanii, qooda isaan nyaachisanii, qooda isaan obaasanii bu'aa mataa isaaniitiif jedhaniitu hoolota kana hin miidhu turanii. Wanti isaan godhanii qabeenyaa namoota kanaa hin saamu, mirga isaanii hin saamu. Garuu nuyi immoo tiksitoota ofiin jedhu. Nuyi kan ittiin gaggeessinu seera Museedhaa fi raajotaadha jedhaniitu hoolota garuu dhaqanii hin saamu, hin miidhu. Taani Yesuus Kiristoos jaroota kanaanii isaan kun hattuudha jedha. Sababiin isaas balballi hoolotaa anaa jedha. Hoolotni karaa isaanitti ol galuu danda'anii Yesuus Kiristoos qofa akka ta'e. Balballichi ana duwwaadha. Kellabantuun immoo isarraa hin banaa jedhe. Egaa gooftaan Yesuus Kiristoos hoolota isaa kana immoo hin beeka, maqaadhaan beeka. Isaanis immoo sagalee isaa hin beeku. Lakkoofsa 3 irratti tiksee sanaa fi kella eegduun hin bana. Hoolonni sagalee isaa hin beeku. Inni hoolota isaa maqaa isaaniitiin isaan waamee gad isaan hin baasa. Hoolota isaa hundumaa erga gadi yaasee fuula isaanii dura hin adeema. Hoolonni sagalee isaa waan beekaniif isa duukaa hin bu'u. Warri Fariisotaa kun karaa isaanitti dhufanii karaa dogoggoraadha. Karaa isaanitti ol seenanii karaa balbala Waaqayyo qopheesse miti. Balbala isaan ofii isaaniitiif kaawwatanii. Balbala isaan ofii isaaniitiif sirriidha jedhanii. Balballi kaame garuu balbala tokkicha duwwaadha. Nis immoo Yesuus Kiristoosidha. Balbala kanaanii namooti ol galan kuni hin fayyu jedhe. Kanaaf Yesuus Kiristoos ana balballi hoolotaa gaafa jedhu balbaloota baay'ee keessaa isa tokko jechaa jira miti. I am the door. Karaa gara biraan hin jiru. Karaan itti mootummaa Waaqayyootti ol seenan balballi kan biraan hin jiru. Warri kun garuu karaa dogoggoraa kan ol galan. Warri karaa dogoggoraa ol galan kun immoo warra hoolota miidhani, warra hoolota saamani, warra hattuudha. Naafi warri karaa balbala sirrii karaa Yesuus Kiristoos kana ol galan egaa tiksee isaanii isa ta'e Yesuus Kiristoos kana sagalee isaa hin dhaga'u. Inni sagalee isaanii hin dhaga'a. Maqaa isaaniitiinis immoo hin beeka. Warri kan Yesuus Kiristoos ta'an kuni sagalee tiksee isaanii qulqulleessaniitu beeku. Inni hattuun, inni saamtuun sagalee isaa maal akka ta'e beeku. Tikseen isaanii inni dhugaan sagaleen isaa maal akka ta'e beeku. Kanaaf inni saamtuuf inni hattuun gaafa dubbatu hin beeku. Akkuma aadaa warra Yihuudootaa keessatti hoolota gaafa bobbaasanii
akka warri biyya keenya goonu miti. Warri Yihudoonni hoolota gaafa eegani, hoolota gaafa tiksanii dura isaanii hin adeemu. Hoolonni immoo sagalee tiksee sanaa dhaga'aniitu duukaa adeemu. Inni biyya keenyaa booddeedhaan arcummeedhaan garafu, booddeedhaan rukutaa ari'u. Inni kun garuu fuuluma dura deema, hoolota dura. Sagalee ma dubbata, sagalee ma saasana duwwaa immoo maal godhu hin hordofu. Sagalee isaa beeku gadi ta'eef. Yoo tikseen soba, tikseen hattuu galee sagalee sana recognize hin godhu. Sagalee hattuu gaafa ta'u hin tochu'an. Sagalee sobduu gaafa ta'an hin tochu'an. Kanaafi hoolonni kan Yesuus Kiristoos ta'anii seecaanii qulqulleessanii tiksee isaanii sagalee isaa beeku. Sagalee isaa beeku. Waca baay'ee keessa sagalee isaa beeku. Iyya baay'ee keessa sagalee isaa beeku. Barsiisa baay'ee keessa sagalee isaa beeku. Lallaba baay'ee keessa sagalee isaa beeku. Kadhannaa baay'ee keessa sagalee isaa beeku. Gaafa sagaleen fayyisaa isaanii tiksee isaanii bira dhaga'amuu isaan eenyu akka ta'e beeku. Sagalee isaa dhaga'aniitu isa hordofu. Nama baay'ee jiru keessaa iddoo waci jiru, iddoo iyyi jiru, ijoolleen gaafa boossu haati ijoollee ishee akka ta'e yeroo sana dhageessi. Sagalee ijoollee ishee beekti. Ijoollee baay'ee keessa, nama baay'ee keessa, waca baay'ee keessa kan ishee beekti sagaleedhaan. Akkuma kana ammoo hoolonni warri karaa Yesuus Kiristoos mootummaa Waaqayyootti galan kana sagalee gooftaa isaaniitii beeku. Gaaffiin har'a anaaf isinii fi nuyi sagalee gooftaa keenya adda baafnee beekna. Sagalee gooftaa keenya immoo dhageenya. Bara baay'ee ulfaataadha kun. Waan hundumaatu ana tikseen keedha. Eessaan akka gales, eessaan akka dhufes namni dhimma hin qabu. Eenyu akka ta'es namni dhimma hin qabu. Karaa adda addaa waldaa keessatti, bakkeetti, bilbilaan, karaa yuutuubii, karaa sooshaal miidiyaa tiksee baay'ee qaba namni. Sagalee baay'ee dhaga'aa oola namni. Kanaafi sabni burjaajaadha. Hoolonni confusedidha. Kanaafi har'a Waaqayyo gurra keenya seecaanee akka isa dhageenyuu fi Waaqayyo nuuf habanu. Mee ameen ameen. Namni sagalee tiksee isaatii hoolaan sagalee tiksee isheen dhageenye laga buuti. Ani hoolaa tikseera. Bowwaa buuti. Nyaata gaggaariin argadhe, marga magariisaan argadhe, bishaan gaariin argadhe tikseen ishee duukaan jiru taanaan garuu bukkee bowwaatu jira. Bowwaa seenti. Nyaataaf gaarii fakkaata, garaaf gaarii fakkaata. Sayoomirrayyuu caalaa bara itti amantoonni sagalee gooftaa isaanii adda baasanii beekanidha. Yoomirrayyuu caalaa. Dhuguman isinitti hima ana balballi hoolotaa
warrina dura dhufanii karaa biraatiin lixan hundinuu isaan hattuudha saamtuudha jedhe. balballichi ana inni anaan ol galuun fayya olin galagadi simba'a dheedachas in argata. Amen amen. Mee dheedichedhame dheedacha in argata. Tikseen gaarii kuni hoolota isaatii fi waan ga'aa ta'e qaba. Iddoo kan biraa kan sin ilaalchifne, karaa kan biraa kan sin ilaalchifne, nyaata ga'aa, bishaan ga'aa qaba. Garuu ati sagalee isaa dhaga'uu sirra jira. Garuu ati sagalee isaa dhageessee isa duukaa buutu sirra jira. Yeroon kana qophaa'u lallaboo baay'ee keessa really wanta akkas challenge na godhe ture. Baay'ee challenge na godhe. Because I can see myself in this. Baratti waaqayyoon namni mariisisu miti barri kun. Baratti waaqayyo maal jedhu miti. Baratti mee waaqayyo dubbachaa jiraayi jedhee tasgabbaa'ee waaqayyoon dhaggeeffatu miti. Bara fiiguudha. Bara karaa ofii filatanii fiiguudha. Bara dafiidha. Bara hoyiidha. Bara wacaati. Tasgabbaa'ee namni sagalee gooftaa isaatii kan dhaggeeffatee hordofu muraasadha. Muraasadha. Macaafa seenaa baraa keessatti nama tokko argina. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 18 keessa nama lama jira. Mootii Yooshaafaax kan jedhamu mootii Yihudaa, akkasumas immoo mootii Israa'el kan ta'e Ahaab jira. Jaroonni kun lamaanii fuudhaaf heerumaan firoomanii hidhata godhatanii. Firoomanii hidhata godhatanii Ahaab mootiin Israa'el kuni hamma yeroo sanaatti mootota kaan keessaa kan akka isaa hamaan hin kaaneedha dubbii waaqayyo. Evil king. Baay'ee evil, baay'ee hamaa. Mootiin Yihudaa Yooshaafaax kun immoo faallaa isaati. Waaqolii tolfamaa kan asheeraa isa dhaabbates, waaqolii tolfamaa garaagaraas immoo dhufee kan haxaa'ee waaqayyo waaqa tokkicha duwwaatu waaqeffatama kan jedhe waaqayyoon lafa sana irratti kan moosise mootii gaariidhaan immoo yeroo kun lamaan garuu fuudhaaf heerumaan maal ta'anii hin firoomaniidha. Kaa dubbifadhaa. Nagaaf tokko Ahaab diina qaba. Diina isaa loluudhaaf na wajjiniin adeemtaayi jedheetu gara fira isaa isa ta'e mootii Yihudaa Yooshaafaax bira dhaqe. Gaafa dhaquus immoo harka qullaa hin nanne sangaa baay'ee, horii baay'ee maal godhe nan dubbisa. Inni lakkoofsa 2 inni waggoota muraasa booddee Ahaabiin dubbisuu fi gara mandara Samaariyaatti yommuu gadi bu'ee Ahaab sangootaa fi hoolota baay'ee isaaf namoota isaatiifis qalchisee akka inni mandara Raamoot Gili'aadii rukutuuf in amansiiseedha. Amansiisuu keessa gaa diskashiniitu jira, mareetu jira, haasaatu jira, waliin falmuutu jira. Kanaaf kennaa fudhatee dhaqee isaafis warra kan isaafis immoo dhaqee akka inni Raamoot Gili'aadiin isaa wajjin rukutuuf hin amansiifateedha. Hin amansiifateedha. Sana booddee akkas jedheedha. Ahaab mootiin Israa'el ati anaa wajjin Raamoot Gili'aadiin loluu hin dhaqxaa jedheetu isa gaafate. Yooshaafaax mootii Yihudaa hin gaafate. Yooshaafaax deebiseetu anii fi
Anii fi ati tokkuma sabni koos akkuma saba keetiiti. Ni egaa si wajjiniin hin dhaqnaa jedhe. Mootii qajeelaa, mootii Waaqayyoof hojjetu, mootii garaa Waaqayyoo, yaada Waaqayyoo, fedha Waaqayyoo kan hordofu, Waaqayyoon kan dhaga'u, sagalee Waaqayyoo kan beeku, waaqolii tolfamaa hundumaa naannoo sanaa biyya sanaa kan xaragee baasu akkuma kanaa mootii hamaa Ahaabii wajjiniin hidhata godhate. Amma ganaa wajjiniin deemi, amma ganaa wajjiniin ba'i, amma ganaa wajjiniin hiriiriti, dhaqiiti, diina kana rukuti ittiin jedhee gaafate. Namni gaariin, namni qajeelaan kuni, namni Waaqayyoon dhaggeeffatee ba'u akkasittiin jedhe. Aniif ati tokko jedhe. Maaliif tokko firoomanii rogatii ta'eef. Lammaffaa immoo akkasii jedhe. Aniif ati tokko, sabni keenyas immoo tokkodha. Kanaaf otuu hin kadhatin, otuu hin mari'atin, otuu yeroo hin fudhatin, yerooma sana nu hidhanneetu si wajjiniin hin lollaa'e. Right away. Fuula Waaqayyoo duratti otuu yeroo hin fudhatin. Nuyi kiristiyaanonni yeroo baay'ee akkas taana. Yaadi tokko gaafa dhufu, waa'ee maatii keenyaa gaafa dhufu, waan adda addaa gaafa dhufu, nuyi maal goona jalqaba murteessinee Waaqayyoon kadhachuu jalqabna. Akkuma kana immoo Yooshaafat akkas godhe. Si wajjin hin nanna. Maal nuwoo tokkodha. Maal nuwoo saba tokkodha. Maal nuwoo tokko. Anneetu lollaa jedhe. Yesus Kristos kan hundumaati. Yesus Kristos hundumaafi. Mee ameen jedhamaa miti. Balbala hoolotaa isa ta'e Yesus Kristosin warri ol galtan hunduniyyuu saba tokko nuni. Nuyi hundi keenyayyuu tokkodha nuni. Mee ameen ameen. Baay'ee kan nama gaddisiisu biyya keenya keessatti, biyya ambaa keessatti, waldaa keessatti namni qomoodhaan nuwoo tokkodha. The same thing Yooshaafat kan inni godhe. Imagine nama Waaqayyoodha. Waldaa keessatti macaafa qulqulluu baatee lagaan waliira. Gab jedhee taa'ee waa'ee dhimma tokko Waaqayyoon hin gaafatu. Jalqaba namatti kan dhufu kan nama gaddisiisu isaanoo warra abaluudha. Jalqaba sammuu namatti kan dhufu jilbeenfachuu miti, dubbii Waaqayyoo miti, isaanoo laga akkasiidha. Dhugaan jiru kanumadha. Tariin axxaaruu dandeessu ta'a. Dhukkuba kanarraa garuu anis atis fayyuutu nurra jira. Dhukkuba kanarraa garuu sabni keenya fayyuutu irra jira. Ameen ameen. Waa'ee isa kaanii dhiisaame, isa bakkee dhiisaame gudii qabdan ilaalaa isin. Haasaa mana namaatti haasoftan ilaalaa. Hiriyoota keessanii wajjin haasaa haasoftan ilaalaa, qalbeeffadhaame. Gurmuu isin dhaabbattan mee ilaalame. Walgahii godhattan ilaalame. Nama wajjiniin tokkummaa qabaachuun gadee dachaan jira mitiyan. Garuu if that is the only reason laga kee gatii ta'eef, laga ishee gatii taate. That is so sad. Kan ammoo kan dogoggoru amantoota duwwaa miti. Inni tajaajilus, inni kadhatus, inni tabalallabus, inni raajus hin dogoggora akkuma Yooshaafat. Gad hin jenne, hin jilbeenfanne. Ariitiidhaan jalqaba sammuu isaatti kan dhufe, we are the same. Nuyi saba tokkodha. Waaqayyo hafuura akkasii saba keenya irraa haa cabsu. Ani waldaa Yesus Kristos
rakkina kamiifiyyuu isee baqadhee deemee sin beeku. Takka rakkina kamiiyyuu I will face it. Garuu gaafa namni lagaan waliru garuu xaqallaladheen ba'a. Sababiin isaas kun isa miti. Waldaanan gaggeessu, waldaanan tajaajilu, waldaanan tiksu keessa immoo lagaan wal qoodu I will not accept it. Isaaf community'n jira. Isaaf iddoon jira. Isaaf qeen jira. Bal'aan jira Waaqayyo kan nu eebbise. Walii keenya kan nuuf kenne. Garuu Kiristoosin tokkodha. Ameen ameen. Homaa miti. Tole nu dheekkameedhaa mee harka keessan baasaati homaa miti. Hindammaqe Yooshaafat akkas jedhe afaanii ba'ee otuu hin turiin Yooshaafat waa tokko dubbate akkas jedha lakkoofsa 4 irratti adaraa jedhe mee adaraa jedhame mee sagalee keessan guddisaat adaraa jedha adaraan gaafa jettanii it's very serious iddootti laattu baay'ee iddootti laattu you care about it kasedhe adaraa duraan dursa wanta Waaqayyo jedhu gaafadhu. Ameen ameen. Nama si bukkee jiru tumadhuuti adaraa wanta Waaqayyo siin jedhu gaafadhu. Dhiisa lallabuu na duukaa. Otuu hin turin sammuu isaatti jalqaba kan dhufe biyya lafaadha. Michummaa biyya lafaa. Ragasaa, sabasaa, afaansaa isa tutti dhufe otuu hin turin garuu namni kun nama Waaqayyoof bulu gatii ta'eef nama Waaqayyoof jiraatu gatii ta'eef adaraa jedhe duraan dursa otuun si wajjin dhaqee hin loliin otuun si wajjin dhaqee diina kee sana hin loliin waan Waaqayyo jedhu gaafadhu. balbala isa ta'e Yesuus Kiristoosin warri ol galan kuni yeroo hundumaa dhimma hundumaa fi tiksee isaanii kaawunsil godhu. Otuun ariifatiin, otuu hin bambaniin, otuu hin fiigin murteessaniitu Waaqayyo irraa dhaga'anii deddeebi'u. Waaqayyo hafuura kana nuuf haa kennu. Ameen ameen. Waaqayyo gurra qalbii keenyaa immoo nuuf haa banu. Haalleluuyaa. Sana booddee namoota darateera beektu Ahaab. Gaaffiin kuni fira isaarraa dhiyaateera. Gaaffiin kun he cares. Wanti Waaqayyo jedhu akka iddoo guddaa qabu dhaga'eera amma. Waaqayyo irraa dhaga'uutu nurra jira. Kanaaf Ba'aaliif immoo full time kan hojjetanii namoota 400 raajotatu taa'ee jira. Raajoti 400 kuni hojiin isaanii full time isa tajaajilu. Wanta barbaade Ahaab gochuu gaafa barbaadu raajonni kuni wantuma inni dhaga'u barbaadu ittimu. Waan Waaqayyotti ittimu miti. Waaqayyo irraa dhaga'anii miti. Isuma gammachiisuudhaaf waan inni gochuu barbaadu suni bakka isatti isaa tolu jedhaniitu 400 isaanii kuni isa gammachiisuudhaaf yaada isaa fiixaan baasu. Namni 400 Waaqayyo si dura ba'eeraati. Dhaqi diina kee mo'adhaa jedhe 400 sagalee tokkoon namni 400 yaada tokkoon namni 400 dhaqi namni Waaqayyo Yooshaafat kun iyyuu yoo dogoggore iyyuu yoo ariifateera ta'e iyyuu Waaqayyo isa gargaaree yaada isaatti deebi'eera gatii ta'eef Yooshaafat kun namni kan biraan namni Waaqayyoon dhaga'ee Waaqayyo irraa dhaga'ee kan nutti dubbatu hin jiru. Ahaabe gurbittiin tokko jirti nan jaallattu garuu waa'ee koo waan gaariin dubbattu raajii dhugaa Mikiyaas
already beeka. Warra inni sarkiliisaa kaawwate full time warra isaaf hojjetan kuni warra soba itti man isa gammachiisuu fedhii isaa yaada isaa warra tajaajilan. Inni dhugaan garuu outcasted. Mootummaa isaa keessatti iddoon qabu. Jirti gurbittiin tokko, jirti namittiin tokko dhugaan dubbattu waa'ee koo barbaadanii fidani. Barbaadanii gaafa fidanii namichi kun ani hin sobu jedhe Mikiyaas, raajii Mikiyaas. Ani hin sobu waanuma Waaqayyo natti dubbateen dubbadhaa sitti himaa jedhe. Raajiin Mikiyaas kee dhufeetu ati lola kana dhattee hin galtu jedhe. Bakka. Raajoonni 400 sagaleen 400 garuu Waaqayyo si dura ba'eera ati hin injifatta ati hin moota. Deemi baye. Namni jibbamu namni tuffatamu kun garuu immoo Waaqayyo irraa dhageessitti hima wanti Waaqayyo naan jedhe ati lola kanaan galtu. Akkuma Waaqayyo jedhe hin ta'e. Akkuma Waaqayyo jedhe hin ta'e. Namni Waaqayyoon dhaga'ee gaafa deddeebi'u jireenya moo'ichaa qaba. Namni Waaqayyoon dhaga'ee gaafa murtoo fudhatu inni yeroo hundumaa ol adeema malee gadi hin adeemu. Waaqayyoon akka dhageenyuuf Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Sa'aatiin koo ga'eera fakkaata. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Mee jaajjinu. Ergaan koo gabaabaadha. Isin warra Yesus Kiristoosin mootummaa Waaqayyootti ol seentanidha. Tikseen keessan Yesus Kiristoosidha. Sin tiksa sin eega sagaleen jedhu har'a gurra keenya irraa immoo haa harca'u. Kan nu tiksuu barbaadu jira. Ana tiksee kee kan jedhu boroodhaan kan galu. Dadhabina kee ilaalee kan ol seenu. Laafina kee ilaalee